ونجرو قوتون أكما شيء الناس راسه قرباخنا باتي رمضان قوتو جلدي ما تر ورا بوليسات اللي من بانغاني قوة جاني بانغاني بكني جرسان اللي تراغوني سلكي دران مسمار سلكي هي ساق أبو اللي باسي سلكي اللي أمسي لفخاي ورا بوليسا ولين قديني كذي هدو ولين هاسويني نما خيساني تبلبلو جرانا منه وان كان دلقي إيسانون جان تربان ودبر خان خيسانو دفاني جتشو في ستي akkasuma ta'u eda galgala baanii gaawwan kana eegenne argame milkeessuu qabna jennee warroota duraan sagantaa waliin kaayyannee waliin gizeetti bilbilee inspektaalleen hara biyyeessaa kutee hin jiru khaanilleen hin turre namoota poolisaa nu godhanii namoonni poolisaa sanii waliin hurruma police station dheene achi report goonee haareetti warroota san fudhannee halkan guutuu ijoollee kimaayikoo jirtu amma kiroobankii jirtu waliin taanee gurbaa san baasnee harka mootummaa kanneen jechuu warri mootummaa qabanii amma harkaa qaban awwaan joo sheenaa sirra guddaa haasee jira amma katanarra wanni haasoo barbaadu wanni akkanaa gizee hedduu uumamtee turte namoonni tarkaanfii fudhatee jiru immoo nuti naayiroobii keessa teenyee rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam arrafamee rabbiin keenya arrafamee قرآن الإسلام عرفهمه ومن مسلم عرفهمه ونتيتين ينجروا جنة هل كان شيء الناس رواجين أرجو ياج إساني متي شهيدة أنا خيك بين جين مدور في الرئاسة خفوف فردو نياسي جين يعني أكاسي تجدينه ماهر اللي موترانا ترانو كلفه مش عجائباتي مش بنايروبي تنا قدته كم هي نايروبي قدته خانه بكسن نجيسني ديني غربا mana cufatee iyyuu ture life illee nooraabu ture nama bakka sanarratti wareegama kannee jira jechuudha harki isaa mastaatii muraada dirishaadhaa jechuudha foddaadhaa cabsee harki isaa ciramee jira jechuudha ijoollee tana keessa gammachuu waan goonuu hin beeknuti nuti arraan tana gurbaa kana nu qabamuun isaa nu gammachuu warra naayiroobiidhaa ummata addunyaatiif fakkii ta'uu danda'u qaban fakkii ta'uu danda'u qaban ummanni addunyaallee nurra laalachuu qabaa jechuudha namni qaama seeraati waliyyoo wal ta'e waan takka godhu akka danda'u nurra laalachuu qaban gizee hedduu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam arrafama gizee hedduu rabbiin arrafama gizee hedduu quraanni gubama gizee hedduu quraana irra deemama wanni kun hundi gizee facebook kanarra galakkisan sheer godhaa jaanii namni keenya sheer godhuun san badiidhaan akka mataa hayyaatti maaliif jennaan badii bal'isaa jiraa jechuudha namni sheer godhu san nama biraatiin hin gayaa jee maaliif jennaan tokko balleesse atilleen kaatee gizee itti daatee khabiraatiin geessaa jechuudha wanni kun bal'isaa deemtaa jechuudha tarkaanfiin fudhatamtee jirtu amma dheengadda minisootaatti namtichi kiristaanaa kaan quraanaan gubajee gizee dhufe ummannummaan kiristaanaa namticha san cafaqanii quraana isaa rabbi eeggata diinaa isaa rabbi eeggata immoo nuti yoo teenyeetii isaa eeggata jennee taa'uun qabu yeroo takkallee awwaniin jechuu barbaade bakka tanarratti namni bakka inni waan kun ga'e irratti hara mootummaatiin addunyaa tanarratti riipoorti godhee waan takka tarkaanfii fudhachuu akka danda'u warra naayiroobii miskiina baqataa kanarratti ilaallachuu qaba baqataa kanarratti ilaallachuu qaba maaliif jennaan namni mootummaadhaan yoo walii galee seeraan yoo deemte wanni feetisiif taati yoo seeraan hin deemini usteetuma haruma miidiyaa irra baatee lallabdu taate atilleen filoora kee guddifachuu jirta malee diinaa rabbiitiif hin dhaabbanne oggaasan diinaaf hin dhaabbanne yoo diinaadhaaf namni dhaabbate mootummaadhaa wajjin walii galee tarkaanfii fudhachuu danda'u qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.